Akka moltan hordoftootaa fi jaallatamtoota chaanalii keenyaa jirra galanni waaqayyoo isiniif haa ta'u. Zaarees akkuma yeroo darbee teknoolojii haaraa isinii qabadhee dhufeera. Teknoolojiin kootis ijaarsa irratti haala kamiin waan babbareedoo yookaan immoo boca adda addaa wanna bareedu yookaan immoo construction finishing work kan jennu irratti haala kamiin boca babbareedoo uumnee akka namni ija namaa hawwatu godhuu dandeenya kan jedhudha. Haaluma kanaan waan babbareedoo kana isinii qabadhee dhiyaadheera, na wajjiniin duuka bu'aa. Kana kan agartaa jiru kun shaping yookaan immoo boca adda addaa itti goonee bareechisuudhaaf kan nu fayyadudha. Haala kanaan saayizii isaa hin baafna. Erga saayizii isaa baafnee raawwanneen booda amma maal godhaa irraa istaampii gadi goona yookaan immoo akka inni wal qabatu goona. As keessatti immoo ichi fiitingiidha. Fiitingiin iddoo fiitingii tana immoo haala kamiin akkaataa ishiin bareedduun akka ishiin namatti toltu yookaan immoo luka namaa akka irra kun yookaan immoo ijaafis akka bareeddee hojjennu yeroo goonu haala kamiin hojjechuu ni dandeenya kan jedhudha. Teeknikaalii yookaan immoo piraktikaal godhuu qabna yeroo ishii teechifnu. Amma maal godhaa ta'uu irra seeramikii keenya yookaan immoo boca bareedaa irratti yookaan immoo saayizii akka ija namaa hawwatu gochuudhaaf hojjechaa ta'uu jirra. Amma yeroo hojjennu kana kaa maal goonaa diriiringiidhaan suuta jennee ta'uu of eeggannoodhaan murraa erga murree raawwanneen booda itti galchina jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanaan teknoolojiin tun baay'ee bareeddii ija namaatittis finishingiidha immoo yookaan immoo ijaarsa mana tokkootiif murteessaa yookaan immoo wanti hin bareeda jennee ta'uu teechifnu tokko yoo maan ta'edha. Finishingiin isaa yoo haalam kan bareedu yookaan immoo ija namaa kan hin hawwannu yoo kan ta'u ta'e ijaarsi keenya sun baay'ee fudhatamas qabaachuu dadhabee jechuudha. Haala kanaan hojjenna. Amma immoo maal goonaa seeramikii yookaan immoo iddoo isteerii yookaan immoo darajaa jara ol baane yookaan immoo iddoo adda addaatitti yeroo galchinu haala kamiin galchuu dandeenyaa kan jedhu yookaan immoo haala kamiin seeramikii keenya muruu dandeenyaa kan jedhu sanidha. Haala kanaan murraa ammas ilaala. Haala kanaan irratti galchinaa saayiziidha akka inni bareeduun murree keessaa baafna sirriitti hubadhaatii ilaala. Akkana hin goonaa. Haala kanaan keessaa baafna. Murreetti erga keessaa baafnee raawwanneen booda iddoo darajaa yookaan immoo wall partition kan jennu yookaan immoo addaan qoqqoodiinsa girgiddaa mana yookaan immoo seeramikii fi girgiddaa keessa yeroo jiraate osoo seeramikiis mummurree too hin bareechin maal gooti kan nama harkaan irratti qaqqabee too irra oofaa too kun kompaaktii gooti yookaan immoo akka inni iddoo qabatee too wal qabatee too taa'uu godhuu danda'a. Haala kanaan goona jechaadha. Hubadhaa. Haala kanaan goonaa. Amma immoo kun kan maalitiin kan iddoo shaaworii shintibeetii yookaan immoo girgiddaa keessatti yeroo iddoon paaworii yookaan ifaan jiru haala kamiin galchuu dandeenya kan goonu sanidha. Laala kanallee wajjin hin bu'aati. Hordoftoota jaalatamtoota chaanaalii kanaa hundi keessanuu hiriyoota keessaniif sheerii koomentii anaaf immoo akka namoota jaalattan bira isinii ga'u maal gochuu qabdu sheerii koomentii akkasumas immoo laayikii godhuu hin dagatinaayi. Laayikii fi koomentiin keessan nu jajjabeessa sila ta'eef haala kanaan hojjanna jechuudha. Sirriitti na wajjin hin bu'aati na hordofaa. Amma maal godhaatu irra mana shaaworii yookaan immoo shintibeetii waan garaagaraa wall partition yeroo babbareessinu yookaan immoo iddoo hojjannu sanatti haala kamiin bareeduu danda'a kan jedhu sanidha. Reestruumii keessattis haala kanaan hojjechuu ni dandeenya. Hordoftoota keenya sabskiraayibii koomentii gochuu keessan hin dagatinaa isiniin jedha. Yuutuubiin kun Buzee Kiyyaa Yuutuubii chaanalii jedhama. Waan adda addaa waan gara fuulduraatti isinii qabatee dhufuus hin jira. Piraankii isin goona ganaa wajjin bashannannaa. Haala kanaan sheeppii isaa itti baafna laala. Hubadhaayi. Goona. ከታር ዲስክ ነው ከታሩ የሴራሚክ ከታር ነው የሚባለው። ይሄ ሀል መሰል ባዳም ሙራ እሱ ራሱ አካታት ፈይዳምተኝ ሳለ የሮቶኩ ጋፍ ቻናሊ ኮትረት የሮቶኩ እስንተም ዲሳው ከሱ ዩኒቨርሲቲ አማፍ ሀላ ከናን ወጅነቻዳ ስርት በዳ
yookaan maaliti iddoo paawuriidhaaf barbaachisu yookaan immoo haala kanaan fayyadamnee barreeffamoota adda addaa girgiddaa irrattis haa ta'u iddoo adda addaattis hojjechuu ni dandeenya jechaadha. Haaluma kanaan barreeffama yookaan qubeellee adda addaa keessaa bocnee baasee waan garaagaraa yookaan immoo waan iddoo adda addaa irratti hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kun haala diizaayinii mana nuti itti hojjennuti kunniin asirratti hubachuus ni dandeechu. Haaluma kanaan immoo waan manaa waan garaagaraa hojjechuus ni dandeenya. Chaanalii koo laayikii sabskiraayib gochuun dagatinaa. Horaa bulaa isiniin jedhaa. Yaada jiru hundaayyuu koomentii gochuu keessan hin dagatinaa. Nagataa.